Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirruun isinitti himaa oduu gaddaatiin eegalla. Pirezidaantiin Oromiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaadha boqochuu aartist Alii Birraatiin gaddaatti dhaga'ame ibsatanii jiru. Pirezidaantiin duraanii Oromiyaa fi Ministeerri Ittisaa Itoophiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Aliin bu'uuressitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa muuziqaan qindeessan keessaa hayyuu isaan gafaatii jedhanii jiru. Aliin dabalataanis uummattoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniif sagalee ta'uun jaalala hundaa hayyuu horateedha jedhan obbo Lammaan. Xalaa ibsa gaddaa BBCf erganiin boqochuu kabajamaa fi jaallatamaa Dr. Alii Birraa yeroo dhagaan gaddi guddaan akkatti dhaga'ame kan ibsatan obbo Lammaa Magarsaa walaloo fi yeedaloon isaa sagalee kiilolee isaatiin bareedee dhiyaachuun qilleensa bilisummaaf jaalalaa ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaaf tajaajilee jiras jedhan. Oromiyaa fi jaalala biyyaa qorqalbii uummata isaa keessatti ijaaree jira. Aliin barsiisaa Oromummaati. Barsiisaa qaaf obbolummaati. Baran bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa geggeessaa turetti hayyootatti dhiyeenyaan na gorsaa, na utubaa, na sirreessaa turan keessaa tokko ture jedhan obbo Lammaa Magarsaa xalaa isaanii kanaan. Oromoo fi saboonni obboloonni hundi hayyuu fi abbaa seenaa guddaa dhabaniiru kan jedhan Dr. Lammaan abdii guddaan garuu Aliin ilmaan Oromoo hedduu baasee guddisee geessisee jira. Sanyiin ni facaasee biqilee ija godhateera jechuun bakka artistiin kun labata darbee fi kan ammaa keessatti qabu ibsaniiru. Akka obbo Lammaan jedhanitti Aliin har'a boqotus hojiiwwan inni hojjete hundi nu waliin hafu jechuun maqaan isaa jalqaba tarree gootota keenyaa keessatti ni barreeffama, ni weeddifama, bara baraanis ni yaadatamaa jedhan. Alii Birraa qaaliiwwan akka Haacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadhii Galaan, Usmaayyuu Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo hedduu waliin akka maatii tokkotti bara baraan ni faarfama jechuun ibsatan obbo Lammaa Magarsaa gadda isaanii kanaan. Oduu gaddaa keessaa yeroo baanu ammoo qondaaltonni waraana Itoophiyaa fi TPLF har'a Naayiroobiitti marii eegalanii jiru. Ajajaan waliigalaa raayyaa humna ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaa olaanaan humnoota Tigraay Taaddasaa Warradaa sadaasa torba bara 2022 eegalee guyyoota sadiif marii taasisuu jedhameetu jira. Asaantii Muhammad dabalata qabdi. Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti guyyoota muraasaan dura mallattaa'ee hojiirra oolchuu keessaa tokko kan ta'e adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti marii taasisuuf dureewwan humnoota waraanaa qaamolee lamaanii Keeniyaa Naayiroobiitti har'a marii eegalanii jiru. Ajajaan waliigalaa raayyaa humna ittisaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaan olaanaan humnoota Tigraay Taaddasaa Warradaa sadaasa torba bara 2022 marii eegaluun himameera. Mariin qondaaltota kanneen gidduutti gaggeeffamu kunis guyyoota sadan itti aananiif kan turu ta'uun ibsamee jira. Waltajjii marichi itti ifa taasifame irrattis maricha dahoo gamtaa Afrikaa jalatti qindeessaa kan jiran pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaattaan argamanii jiru. Haaluma waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF sadaasa lama bara 2022 Afrikaa kibbaatti waliin mallatteessanitti TPLF haala nageenya qabatamaa lafa jiru hubannoo keessa galchee hidhannoo hiikkachiisuuf waliigaluun isaanii yaadatama. Haaluma kanaanis guyyoota 5 waliigaltee qaamolee lamaan gidduutti taasifame kanaan booda aangoonni waraanaa olaanoon gama lamaan qaamaan wal arguun adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti ni mari'atus jedhameera. Kana hordofees waltajjichi mallattaa'ee guyyaa 5ffaa isaa irratti mootummaan federaalaa bakka bu'uun Maarshaal Fiildii Biraanuu Juulaa akkasuma gama TPLF ammoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa mariidhaaf Naayiroobii galaniiru. Waltajjii qondaaltonni waraanaa kunneen irratti wal argan irratti marichi jalqaba ifa wayita taasifamu gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoon qaamonni marii Piriitooriyaa guyyoota 10f dadhabee osoo hin jedhin gaggeessan waliigaltee guyyoota 5 dura mallattaa'ee irra ga'ameeras jedhaniiru. Qondaaltonni waraanaa olaanoon gama lamaanis haaluma waliigaltichaatiin mariidhaaf asitti argamuun isaanii fiixaan ba'iinsi waliigaltichaa kallattii sirriirra akka jiru kan agarsiisudhas jedhaniiru. Uhuru Kenyaattaa gama isaaniitiin aangoonni lamaan dhimmicha irratti mari'achuuf asitti argaman waahillan kanaan dura waliin hojjechaa turan erga jedhaniin booda dhuma adeemsichaa irratti Itoophiyaa fooyyessuu fi faayidaa qaxanichaatiif bu'aa gaarii ni galmeessisu amantaa jedhus qaba jedhaniiru. Marii Piriitooriyaatti eegallee amma taakkuu walitti siquun Naayiroobii irratti argamna. Itti aansee
ammoo Maqaleetti akka ta'u abdiin qaba. Achiin dhumarratti Finfinnee irratti kabajanna kun kadhannaa fi abdii keenya jedhan Uhuru Kenyaattaan. Waliigalticha irratti dhimmi ijoo kan ta'e waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu ilaalchisee qaamoleen lamaanuu Itoophiyaa keessatti humni ittisaa tokko qofti akka jiru waliigaltee irra gahaniiru. Haaluma waliigaltee kanaatiin waltajjichi mallattaa'ee sa'aatii 24 keessatti qondaaltonni waraanaa olaanoon walitti dhufeenya eegalu. Waliigalteen Piriitooriyaatti mootummaa fi TPLF mallattaa'es erga qondaaltonni waraanaa wal arguun adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu baasanii booda guyyoota 10 jiran keessatti adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu ni xumurama jedhamee eegama. Haa ta'u malee guyyaan 10 kaa'ame haaluma yaada qondaaltonni waraanaa lamaan kennanii fi haaluma qaamolee lamaaniin mirkanaa'een dheereffamuu akka danda'amus ibsameera. Guyyoota 30 waliigaltee kanaatiin boodas meeshaalee waraanaa xixiqqaa dabalatee hidhannoo hiikkachiisuun guutummaatti ni xumurama. Waldaan aksiyoona geejjibaa waliif yaa'ii idilee waliigalaa lammaffaasaa bakka hundeessitoonni abbootiin aksiyoonaa miseensonni boordii fi hooggantoonni waldichaa argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Ililii Intarnaashinaaliitti geggeesseetu jira. Beenyaa Shiramuu hordofee. Waliigala lammaffaa isaa bakka hundeessitoonni abbootiin aksiyoonaa miseensonni boordii fi hooggantoonni waldichaa argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Hilteenitti geggeessee jira. Waldaan aksiyoona geejjibaa waliif bara 2008tti miseensota 54 kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kana miseensota 675 irra ga'ee kan jiru ta'uu walitti qabaan boordii waldaa aksiyoona geejjibaa waliif Injiinar Warqinaa Guddisaa himaniiru. Waldaan aksiyoona waliif kaayyoowwan gurguddaa 10 qabatee kan ka'e yoo ta'u isaan keessaas yeroo ammaa kana tajaajila geejjibaa magaalaa keessaa yookaan raayidii jalqabsiisee jiraachuus kaayyoon waldaan kun itti dhaabbateef keessaas garaajii konkolaataa sadarkaa isaa eeggate hundeessuu fi konkolaataa oomishu dhaabuudha. Konkolaataa ammayyaa biyya alaarraa galchuun raabsuu, tajaajila geejjibaa uummataa sadarkaa isaa eeggate eegaluu, ispeer paartii qaamolee konkolaataaf kan ta'an galchuu fi raabsuu, buufata raabsaa boba'aa dhaabuu fi zayita konkolaataa raabsuu, tajaajila geejjibaaf daawwachiisu dhaabuu, tajaajila geejjibaa irratti kan bobba'an dhaabbilee biyya keessaa fi alaa waliin hojjechuu, dhaabbata leenjii konkolaachiftootaa sadarkaa isaa eeggate hundeessuu, industirii automootiivii hundeessuu fi tajaajila geejjibaa waliin wal qabatan kamiinuu irratti hirmaachuu kan jirudha. Kaayyoowwan kaawwaman keessaa waldaan aksiyoona geejjibaa waliif tajaajila geejjibaa uummataa magaalaa keessaa konkolaataa 40 magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa gaafa 27 ji'a 10/2013 jalqabuun yeroo jalqabuun kaayyoo isaa tokko jedhee jalqabuu danda'eera. Baga gammaddan. Waldichi kaayyoo fi mul'ata guddaa qabatee gara uummataatti bahus haala karoorfameen deemuu kan hin dandeenye yoo ta'u sababni isaas simannaa fi fedhiin uummata bira jiraatus gurgurtaan aksiyoonaa haala barbaadameen raawwachuu dhabuu akka ta'e Injiinar Warqinaan himaniiru. Waldaan aksiyoonaa geejjibaa waliif rakkoowwan kanneen akka kaapitaalaa, rakkoo hooggansaa fi sharafaalaa isa mudachaa ture keessa darbee har'a kan ga'e ta'us himaniiru. Kabajamtoota abbootii aksiyoonaa waldaan kun lubbuun jiraatee as ga'uuf ifaajjii bal'aa keessaa fi rakkoo gurguddaa nu mudatan hunda keessa dabarreerra. Rakkoolee gurguddaan nu mudatan keessaa rakkoo kaapitaalaati, rakkoo hooggansaati, rakkoo sharafa biyya alaa fi kan kana fakkaatan irraan kan ka'e kaayyoo keenya isa jalqabaa baasii waliif galchinee abbootii aksiyoona keenya gammachiisuun kaayyoo keenya lafa qabachiisuu hin dandeenye. Waliigalaan yoo ilaalamu waldaan aksiyoona geejjibaa waliif bu'aa bahii fi rakkoolee isa mudachaa turan hedduu keessa darbuun yeroo ammaa qabeenya dhaabbataa birrii miliyoona 77 fi 471 fi 500 horatee kan jiru ta'uu hojii gaggeessaa olaanaan waldaa aksiyoona geejjibaa waliif obbo Araarsoo Taaddasaa gabaasa hojii waggaa 5 waldichaa dhiyeessaniin ibsanii jiru. Yeroo ammaa kana waldaan aksiyoona geejjibaa waliif qabeenya dhaabbataa konkolaataa 41 qabeenya dhaabbataa kompiitarotaaf meeshaalee waajjiraa hedduu horatee jira. Qabeenyi dhaabbataan dhaabbatichi horate haala gabaa amma jiru ogeessaan kan tilmaamame tilmaama qarshii miliyoona 77,471,500 ni qaba. Isaan kun liqaa baankii bittaa konkolaataaf bahee dhala isaa dabalatee miliyoona 27,780,209 fi hanga ammaatti kaffaltii aksiyoonaa sassaabame qarshii miliyoona 30,355 keessaa hir'isuun qarshiin miliyoonni 9,436,291 bu'aa akka bu'aatti galmaa'uu danda'eera.
gara fuulduraattis waldichi tajaajila geejjibaa waliif baas eegaluu fi galii dhaabbatichaas gara birrii miiliyoona 100tti ol guddisuuf ciminaan hojjetaa kan jiru waan ta'eef uummanni Oromoo cina dhaabbachuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Gara fuulduraatti dhaabbanni saba bal'aa qabeenya guddaa qabu kana irra dhaabbachuun yeroo dheeraaf kan dhaabbaticha hawaasicha keessatti ittiin beekame waliif baasii jalqabuuf kutannoon hojjechaa jira. Karoora kana galmaan ga'uun galiin dhaabbatichaa waggaa waggaan ol dabaluun bara nu fuuldura jiru irraa kaasee hanga dhuma waggaa 5 karoorichaatti galii isaa haga miliyoona 100tti guddisuun bu'aa abbootii aksiyoonaa dabaluuf ni hojjenna. Qabeenya dhaabbataa kan ta'e gamoo kiraa waajjiraa keessaa dhaabbaticha baasee galii dabalataa fiduu danda'us qabaachuu irratti cimsinee ni hojjenna. Yeroo kamittillee rakkoo hawaasni keenya sababa uumamaan yookiin namtolcheen irra ga'u irrattis hirmaannaa gochuuf hojii hawaasummaa garaagaraa keessatti hirmaachuuf karoorfanneera. Karooraa fi mul'ata waldichaa dhugoomsuufis abbootiin aksiyoonaa hirmaannaa isaanii cimsanii kan itti fufan ta'uu isaanii himanii jiru. Nuun warra sheerii xinnoos ta'e gurguddaa bitamee jirru kottaa baasiisa jedhames iddoo boba'aan hin dhaabama jedhames warra namas maqaa isaanii ta'es akka isaan nuun dhaabanii booddarama barbaadanii argamtu xinnoo itti dabalee ituu bitannee gaarii kan jedhaa galatuma. Nuti jaalala keessoo barbaanne wallaggatuun jedhin jimmatuun jedhin amantii garaagaraa fudhannee keessa jiru. Amantiin birrii kan jiru, jeetiin birrii kan jiru, qeesiin birrii kan jiru. Isa kana barbaadaa jirra laafirri isa kana barbaannee asitti walitti qabamne. Kanaafuu inni kutee bishaan darbe waraaban hojii Oromoon kenna. Wal taanee keessoo wal jaallannee haa hojjennu gaafa sana rabbi nu gargaara. Waggaa dheeraa miidhamnee waggaa dheeraa kanneen waan ta'eef siyaasaa jabaadhaan diinagdee keenya Finfinnee kana keessatti gad dhaabbachuu qabna. Hooggantoonni biyyoota addunyaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuudhaaf Masriitti wal ga'anii jiru. Dureewwan biyyoota duroomanii fi biyyoota guddina irra jiranii kan jijjiiramni qilleensaa akkaan hube Masrii bakka bashannanaa qarqara galaana diimaatti argamu Sharmeel Sheekitti wal ga'utti jiru. Gaasiin qilleensa faadu akkuma dabalaa jiruun fiixeewwan addunyaa gamaa gamanatti balawwan uumamaa kanaan wal qabatan akka lola hongee fi ho'i akka olii galma'aa jira. Yaa'ii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii qopheessu kana gubbaatti dureewwan biyyoota addunyaa haasaa ni godhu. Keessumaa biyyoonni dureeyyiin harka hedduu gaasii qilleensa faalu gadhiisuun himataman dinagdee isaanii gara maddaan isaa qulqulluutti jijjiiruu fi dhiibbaa hangammaa qaqqabaa jiru bayyaannachiisuuf ammoo hojii hojjetan ilaalchisee ni dubbatu jedhameera. Marii Masriitti ta'amu kanarratti biyyoonni dureeyyiin warra hiyyeeyyiif miidhaa jijjiiramni qilleensaa fideef dhimma beenyaa kaffaluu irrattis ni mari'atama jedhameetu eegama. Dhimmi beenyaa kun yeroo duraa fi ajandaa dubbii yaa'ii kanaa ta'as jedhameetu jira. Nu waliin turtanii oduu keenya jaallattanii waan daawwattaniif baay'ifnee guddifnee sin galateeffanna. Daawwattoota keenya FIB irraa oduun ammaaf qindeeffannee jirru kanuma. Maatii gaddaniif uummata Oromoo hundumaatiif jajjabina hawwinaa FIB'n qophiiwwan isaatti uffatanii jiru daawwadha. Daani'eel Tasfaayitii yeroo gaarii.